keessa halaarratti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kooti. Waaqayyoodhaaf haa galatu. Nagaa guutuu nagaarraaf han qaba. Nagaa guutuu nagaarraaf akka qabdan abdii guddaan qaba. Baga jaalala waaqayyoo ayyaana gooftaatiin eeggamtanii isaatiif yeroo kana geessan isiniin jechuun jaaladha. Obboloota koo biyya alaa biyya keessa kan jirtan hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Egaa akkuma yeroo darbee waadaa isiniif galee ture, har'a anis barumsa waa'ee baagiraawundii isinitti agarsiisuudhaaf yeroon gara keessanitti dhiyaadhutti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Isinis immoo amma dhumaatti yoo hordoftan wanta gaarii irraa barattu, wanta si fayyadu keessaa argattu jedhee abdiin qaba. Egaa baagiraawundii suuraa namoonni baay'een baagiraawundiin suuraa akkamiin akka jijjiiramu yookaan akkamiin akka edit goone duuba baagiraawundii keenya duuba isaa rimuuf irraa goonu namoonni baay'een beektu. Namoonni tokko garuu waa'ee baagiraawundii duuba suuraa jijjiiru warroota hin beekneef jechuudha. Amma dhumaatti barumsa kana yoo hordoftan wanta gaarii irraa barattu jedheen abdiif amantii guddaan qaba. Egaa obboloota koo baagiraawundii suura keenyaa akkamiin akka jijjiirrachuu dandeenyu kallattii lamaanan isinitti agarsiisa jedhee waadaa isiniif galeen ture. Har'a anis kallattii lamaanan isinitti agarsiisa. Tokkoffaa baagiraawundiin suura keenyaa aappii tokko buufannee, aappiin kunis pilaastoorii keessatti argama jechuudha. Aappilikeeshinicha buufannee isa booddee aappilikeeshinii sana erga instaali yookaan abdeet erga godhannee booddee erga open ta'ee nu banamee keessa gallee ilaalla jechuudha. Akkaataa isaa isinittan agarsiisaa. Amma dhumaatti na hordofaa isiniin jechuun jaaladha. Kallattiin lammaffaan immoo baagiraawundii suura keenyaa mana intarneetaa keessa gallee baagiraawundi rimuuf jennee gaafa keessatti barreessinu inni baasa jechuudha. Isa booda immoo mana suuraa akka galluuf iddoo nuuf laataa. Isa booddee mana suuraa keessa gallee suuraa baagiraawundii barbaanne sana kallattii sanaan jijjiirrachuu dandeenya jechuun jaaladha. Egaa obboloota koo qophiin kiyyaa amma dhumaatti akka hordoftan kabajaaf jaalalan sin gaafadha. Akkasuma osoo gara barumsa kootti hin darbin dursaa warroonni chaanaala kootiif haaraa taatan jechuudha. Chaanaalii yuutuubii obsee kiyyaa jedhu sabskiraayib gootanii barumsaatti jala jiru hordofuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Barumsa kana yoo jaalattan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo yaada qabaattan yoo jiraate gaaffii barbaaddan na gaafachuu dandeessu toora koomentiitiin. Koomentii jalatti wantoota yaada qabdan ibsachuu dandeessu jechuun jaaladha. Egaa obboloota koo asumarraan gara barumsa keenyatti darbina isiniin jechuun jaaladha. Tokkoffaa baagiraawundii suura keenyaa kana jijjiirrachuudhaaf mana pilaastoorii keessa gallaa. Pilaastoorii keessa gallee iddoo kanatti maqaa aappilikeeshinii kana barreessina jechuudha. Maqaan aappilikeeshinii kanaas immoo akkas jedha. Automatic background cheeriidha. Egaa maqaa baagiraawundii kana iddoo kanarratti barreeffanna jechuudha. Erga aappii kana instaali godhannee booddee keessaa baana jechuudha. Egaa ani akkuma beekamu aappilikeeshinii kana buufadhee yookaan immoo open godhadhee jira. Isinis immoo open akka gootan isinittan hima. Instaali godhadhaa jechuudha. Kanaaf iddoo kana tuqxanii instaali gootu. Kanaaf amma olumaa galatti pilaastoorii keessaa nan ba'a. Aappilikeeshiniin kun maal akka ta'e keessa aappilikeeshinii kanaa immoo isinittan agarsiisa. Baagiraawundii keessan yoo barbaaddan maatii keessan, hiriyaa keessan akkasumas immoo wantoota babbareedoo ta'e baagiraawundii duuba keessanii jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddan suurota barbaaddan walitti aqanaabbaruu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo baagiraawundii aappilikeeshiniin kun qabutti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kallattii hundaanuu isinittan agarsiisa. Amma dhumaatti na wajjin tura isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa mana suuraa gallee baagiraawundii kana hin jijjiirra jechuudha. Suura kana egaa akkuma beektanii suurri kun akka kaayametti jira. Baagiraawundii suura kana hin jijjiirramne. Kanaaf ani immoo duuba suura koo bareechachuun barbaada waan ta'eef baagiraawundii isaa jijjiirrachuun barbaada. Amma dhumaatti na hordofaa. Egaa
suura kana mana suuraa gallee erga suura kana asii baafannee jala isaa kana yoo barbaanne kun iddoo kana yoo xumune mana gaalaarii nu gasha jechuudha. Suura barbaannetti baagiraawundii keenya jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Isa mana gaalaarii keenya keessa jiru yoo barbaanne immoo kun iddoo kana xumnee baagiraawundii aappiin kun qabutti jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkuma barbaaddanii gochuu dandeessu jechuudha. Biyya garaagaraa keessa teessanii suuraa namoota baay'eetti edit godhachuu dandeessu jechuudha. Akka namni sun wajjin kaate tokko godhachuu ni dandeessa jechuudha. Ati isa bira yookaan immoo maatii kee bira hin jirtu yoo ta'eyyuu isaan achi ta'anii suura kaanii gaafa si ergan ati immoo akka isaan wajjin kaate tokkotti edit godhuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf akka kanatti edit godhamaa jechuudha. Egaa obboloota koo waa'een aappiidhaan baagiraawundii jijjiiruun akka isa kanatti jijjiirama jechuudha. Amma immoo gara mana intarneetaatti galla. Mana intarneetaa keessa gallee akka jennee iddoo kanatti isarchi goonee barreessina jechuudha. Remove background jennee barreessina. Egaa remove background jennee gaafa iddoo kanatti nu baasu iddoo kana yeroo xumutti immoo mana suuraa keessa nu galcha. Mana suuraa keessa gallee suuraa background jijjiirrachuu barbaanne sanarratti gadi xumunaa jechuudha. Erga gadi xumnee raayit irratti goone immoo okay. As baafanna erga asii nu bahee isa booddee baagiraawundii barbaannetti immoo kunoo bifa kanaan duuba isaa jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Egaa obboloota koo baagiraawundiin kun kallattii baay'ee miidhagaa ta'edha. Kallattiin tokko yeroo baay'ee qubaan wanta irra baballeessan qaba. Inni kun garuu yoormaalii ofiisaa irraa riimuuf godha jechuudha. Wanta baay'ee namatti toludha. Aappiin tokko quba keetiin qalama waan ta'etti dibdee riimuuf irraa ta'a jechuudha. Inni kun garuu qalamatti dibuun qabu bifa bareedaa yookaan immoo bifa miidhagaadhaan irraa namaa bada. Baay'ee namatti tola. Egaa obboloota koo barumsa kana jaalattanii amma dhumaatti waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa hamma ammaatti kan isin wajjin ture ana obsee kiyyaadha. Obsee kiyyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Barumsa kanatti yoo gammaddanii yaada keessan kennadhaa isiniin jechuun jaaladha. Obboloota koo torban gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Amma dhumaatti waan hordoftaniif galatooma. Yeroo itti aanu immoo barumsa biraa qabadheen isiniif dhiyaadha. Amma dhumaatti waan hordoftaniif galatooma. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.